isina ustadi gam bultiin ilma namaa qorqorroodhaan ijaaramte xiqqoo bultii keenya kanatti aarsaa baay'ee bu'aa bu'ii baay'ee kaffalledha. Akkuma kanaan isin abbaan argeerri barraa kaatee fooloo ittiin nu guddifachuudhaaf kan waan jireenya keenyaa kusuusiyaatii bultii keenyaa hahaasoitu jechuudha. Sanooruma rakkasa sa'a 24 asirraa jaarsi kiyya nagatee asiin bahe achiin bahe jedhan isaanumaan deemaati fooloo guddifadha. Yaa wallaahi ta'ullee dhimma kiyyarraa haasa'e sokkee rakkoon qabu dhimma abbaa ijoollee kiyyarraa illee haasa'e rakkoon qabu sun mirga keetii annan galchisi galee garuu dhimma ilmaan kiyyaati anammallee kan hin haasa'aa jiru waliin jiraadhes waliin dhiises nama tokkollee hin galchu suuraa ilmaan kan kooti immoo miidiyaa kan keerraa tiktookis keerraa balleessa yoo suuraa ilmaan kiyyaa hin balleessine Rabbi guyyaa qiyamaatti si kennadhee jira wallahi yoomu iznii sin godhe yoo an iznii si godhe rabbiin iznii sin godhin ani ilmaan kiyya kana waa baay'een itti dhabe ijoollummaa kiyyan itti dhabe itti cabe itti arrafame itti xiqqaadhe si galeemi fayyaa kiyya itti dhabe coraa kiyya itti dhabe ana hadda akkanatti taa'ee haasa'u akkas na argitanu baatii 4 dura waan an fakkaadhu sinuu ni beektan waggaa haddaa isinuu nu beektan nama ka'ee danda'ee dhaabbatee bishaan dhuguu hin turre kun hundi ilmaan kiyyaaf akkas ta'e si galee hadda garuu ati ribumarraa kaatee miidiyaa kee guddifachuu jecha kiraarii du'arra yoo abbaan warraa kiyyaa fooqirraa na darbeeyyuu ana suuraa ilmaan kiyyaa namni tokko ittiin fayyadame suuraa gadhiisu waan feeterra nashiidaarra goote yoo barbaadde sirbarra goote waan feeterra waan babbareedarra jechuudha waan hamilee nama ta'urra suuraa immoo shiboichaan ergina warningi qabasinii galee irra kaayachuu ni dandeessan suuraalee baay'ee gadhiisaa jira si galee yoo barbaadde suuraa kiyyaa kabbaa warraa kiyyaa irraa murtee gadhiifattee nuti ilmaan caala feemasiidha beeyde dubartii miliyoona 60 keessaa namni caarraa kana argate anaafisaadha saniifuu feemasiin kana caala hin jiru viidiyoolee baay'eetu jira miidiyaan garagaraa BBC'n garagaraa nu gadhiisaa jira san deemtee irraa murtee buusotattee miidiyaa kee guddifachuu ni dandeessa dirqamaa miti suuraa ijoollee kan garaa si nyaattu immoo shiboo'ichaa fuula isaanii irra keesse ijoollee daa'ima kana rabbeedha hundinumaa yoo ilma namaan sodaanne rabbiin illee sodaadha irraa naa kaasi si galee namni tokko YouTube irras ta'e TikTok irras ta'e waan hazaniirra waan gaddaarra gootanii yoo suuraa ilmaan kiyya hadhas borus anuu lubbuun hajiraadhu lubbuun kiyya addunyaa kanarraa haa godaanu dhaamsi ani si dhaammadhu ilmaan kan koo ijoollee seenaati sinii galee ilmaan kan kootiif jecha hannuura dhabe ilmi namaa hannuura dhabuu jechuun waan baay'ee tokko ulfaata fayyaa kan keerraa coraa kan keerraa qixxee isaa dhabde jechuudha namni hannuura malee hin jiraatan ilmaan kan kootiif jecha dhabe saniifuu rabbii guyyaa qiyamaatti si kennadhee jira yoomuu afoon usiin hin jedhu anjaarsa kootee oliin nan jira hin jirullee isiniin jedhaa hin jiru isiniin galchuu isiniin jedhaa jira sinii galee suuraa kan kootti fayyadamuu dandeessan kan ilmaan kootitti isaa fayyadamuu dandeessan laakiin suuraa ilmaan kan kootiin fayyadamnaan ilmoo kan koo nan jaaladha akkaa jirtu guyyaa miidiyaa kanarratti arrafamaa kadhattee hin quuftu ijoollee abbaan qabne guddistaa waa baay'eedha kan namni naan jedhu jiru jechuudha haa ta'u maaliif haati ilmoo isiiti aarsaa kafalamuu qaban himan kafalaa gaa ilmaan kiyya galmaan gaadhitti yoo kadhattuu jettanii na arrabsitanillee waan fedhe yoo naan jettanillee alhamdulillahi rabbil alamin sini gale saniifuu jireenya kan koo dhuunfaa keessaa baha miidiyaa keessan waan feetaniin guddifadha gaafaan ammoo gabbayee isinii himadhe isoo keenarra haasa'uu dandeessan wanni isinirraa eegamu anana jajjabeessu du'aayi naa godhu ilmaan kiyyaa du'aayi gochuu anaa du'aayi gochuu waan qabdan ammoo sappoortii nu gochuu allaqe bakka akka ijoollee kana galmaan gahadhutti biyya baqaa keessatti kophaa kiyya guddifataa jira kana wanni isinirraa eegamu malee waan jireenya dhuunfaa namaa keessa jaarsi si gatee badee miskiina ijoollee baaleetti rabbiin balaa habuusu ijoolleen baalee baalageedhaa silumaayyuu sindolchisuun sindakka sitti balaa habuusu ijoollee baalee jechuun warqiidha si galee ijoollee kiyya arrabsaa jirtaa jechuudha yeroo ijoollee baalee jettu ijoolleen kiyyallee baaleedha saniifuu akkasii haasawa kiyya keessatti yoo dogongora dhiifama naa godha dhimma ilmaan kiyyaa waan ta'eef eda nama hin dhageenyatu jira kaleerraa dubbachaa ture wanni guyyaa 15 guutuu na bachisiise kanuma isinii galee naa yoo odoo haasa'uu dogongore dhiifama naa godha narra laalina ilma namaatiin hin dogongora namni nama ta'e yeroo haasawa
haasawa keessatti iddoo gongorre hin jiru dogongorre wayoo narra jiraate na kolcha Oromoo koosin jaalladha. Anis wanni haasaa hin taane waan hunda isaatu asirratti naasooleef kabajaa keessaniifi maal jechuudha Oromoo irraa kot sare deemi biddinifsi marmara dureef chikazi wasak hosi jedha mucaan tokkoyyuu mucaan sunnaa ta'eyyuu Obi dalte zibala keessa shinti beetii keessa darbitee dhuftee namatti immoo haasa'u ilmaan zinaa ushaa ulla maal haadha keetii si geessi السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوبر سكلين كيجرو سيسراي أما ويجرو وصول أبين سنة تلو سلالة سكلين كيجرو يوسني يوم مسراي مبيخم عليه أما سراي نبرد أما سراي مبيخم مالي guys كوبي لينكي ناقول أنا مدي بسديشن تمام منجرو warri ammoo ajala deemtanii Oromoodhaaf dhaltee jettan uummata wasaka bicha warabbal kaabaarra bantaan isin dhaggeessisa shi bulookii isin godha kana booda na daawwachuu tiktaak biraa banattanii anuma qofa daawwachuudhaan waan hin taane na naasofsiisan nama guddaadha keessaniifuu beeknu bakka itti dhaltanii darbitan anammootuu jechuudha ilmaan halaalaati kan mileenni na beekuudha akka keessaniitiin uummata maaltu isin Ibu, malte, isina rarsina. Dubbias kinda. Jadi hasa si jiru cimaki bayan jala kille. Na ummanni akan mamara ta mala asas kenan na miti dai si ummanni sammu ni sa gurbe da nama wani da ni si sin ko okay dai sai jira baka ko pilinki na goda. Ummanni kun barri wanda tibe ho absifu ummanni kun ummata sijalata lati fo mitiyu. Ummata sijalata lati ban kanin lama yon be ya gubbati me damta barre baye ummanni kun yo amma ummanni milen jahatama kun yo khasebe ko tahe milen jahatama kun har ro sijalate bodu na jalate yo yete uf mita ada sijalatu manu bodu si jibbani boru le yo si akanuma jibbani tu fufan yete lalin insani jijjira mata kasitu mata kenya kana amala beina sigale okay ada imiti kawasan itille narin no aru so ndane ane chunan nama ifsa jira beite najala dufani mali Oromo daf desse mali waan intane najala boto wete nuti afaan Oromo kanatti aarsaa baay'ee kaffalle bu'aa bu'ii baay'ee irribu marraa kaasanii dhuftanii Oromo fazjalatti okay dhiisee jira uummata jira qaali ati maaliif lolta yeroo baay'ee muraan kot ullacha deemi rafee bakka waltaatiin bittin deddeemin ishee guys easy follow ati ibu oko من نقول والله العظيم سمراجي هو رافيق دي مالي حقان سي ملال من نقول يو أتديف تملي أبدا نسن namni ummata kana hora darbu Oromoo keessa namni ambeeku namuma lama akas maqaa isaa dhabuun barbaadu namuma lama namni lama sadihi suni
راكاسة الرب اللال بيجي ناقص سنة بود نمتك ندبت نمتك Mbeka nama stoppeling gona. Mbeke jaram. أتمنى دنديتك كسي الرب سودان قبض أما أنس دنديتك كسي قبض أتس دنديتك كسي قبض Ya. الرانجرو إيسو ممتا كان أكبر بعد يوسف قرني وما وندي كتير أدمو علم الإسلاماتين نمني وانا تنقل نمقات بالليس سي الرب سي همته ثم الرا زنبيا سي قبض ديكا واسي كبس زنبيا وان ست كوجي تمو غيا كي امادا قبته دفر ربي برد كما سنله ركنا غيا كي اما سمودتو خير في الرافورني سيكنن من الناس بقاجو متلافاسين أمة بدينسا نمتوك بدينسا فورني بشام بحري قد الدنيا كنا كيس هيتي بدينسا هندي بشام بحري كنا ولينغو بدينساني Ya lupa. إتي ساني توكو كومنتي ساني توكو أوفتين وسو بشام بحري دربني بشام بحري ولينغو دندا ما فكس ما كان قوتي ما فكس عنجت ركز هذا فكينيا فنموت أكاد الدنيا تبيكم فيك أبان أكاد بيجات اللي بيكم فيك أبان يوفو فأنا ديمت نما وان سانجير دوبا جبنين وجنها ساني أنا مسوا بام برباد نقولي والله العظيم ما فكس نقولتني ويتك قاعد اللي بيقول اللي برباد نما hiriyoota kiyya ka walitti dhufeenya qabnu qofa yoo isaa waan kiyya waan hin taane dubbatan qofan gaafachuu danda'a malee nama kaan nama wajjin nyaata nama na beeku nama akkasii yoo ta'e nama biraa faana naasa yoo jette miidhamaan si miidiyaa kana gubbatti nama sadii afur shan maqaa si yaamuu danda'a warri miidiyaadhaa warri koomentii qofa maraachee as gubbaadhaa galchi kagaafa feesbuukii maraatan kagaafa yuutuubiidhaa maraatan kagaafa tiiktaakidhaa maraatan nama sadii afur shantu jiru amma miidiyaa kana gubbaallee jirre. Kanaaf akkasii beeki baay'isee yaa shambaa jedhii fataa jedhii zanaa jedhatu.